Oromoo ajandaan jaartaaf jaartii kun waa'ee biyyaa caalaa yaachise rabbi akkana nu godhe. Ustaaza baga deebitanii ani dhugama rabbii dubbachuuf yoo ta'e ustaaz Muhammad wajjin amma yeroo jalqabaa argaara. Kudha shan keessa gaafa yaman ture sheettaajuu jennaan hiriyaa kiyya tokko jira nama sheekati. Yeroo tokko tokko qoosatti anuyyuu hin dubbadha ture miidiyaa irratti. Sheetichi kun erga dhalate nama diin keessa ture dubartii ijumaanuu argee hin beeku. Jaartii fuudhee ramadaana keessa. Gizee jaartiin karaa kanatti Abdul Qawiin qabee mana hidhaa kanatti jawaazata yamanitti illee hidhamtee ramadaana keessa baafnee yaadadha. Nikaa goone mucaan ijoollee shaffilaati wajjin galanii ka wajjin galan. Amma gizee jaartii wal dubbiseetiin hin gabbaa'u kalee lamaan qabatee harkaan ciniinnatee mucaa waliin galan kana laale maammaa jedhaniin yamanitti. Maal taatan sheekota jennaan I'm so sorry jedheen baay'ee gadda waan akkanami waggaa torba guutuu waliin galee na dhoysuu keetitti jedheen. Innaa maal jechuu barbaadeeti nama waggaa torba guutuu waliin ture mi'aa jaartiin qabdu dhoysuuf jechuudha qiimii itti qabate. Waatee bikki islaam tana miyuut godhi na tara tajjaaba. Kallaani amma achumaan isatti aaree wajjin galle mana kiraa halkan dalagaan gizee isaa ajaatti dalagarraa galu wallahi saloonii gubbaa dhaabateetiin du'aayii godhaaf jaartii ufii tana yaa rabbi akkasiin gammachiiftetti faaxumaa xiyya tana naa gammachiisi yaa nama faaxumaan sun I think riyaadin jirti natti fakkaata. Maal jechuu barbaadetti ilaa qoosaa miti ani seenama dhugaa isinitti maara halkan gizee angalu dhaabatee saloonii gubbaa suduuja bu'ee jaartii ufii tana du'aayii godha maaluma kiyyataaf isin na gammachiifte akkamitti gammachiisa jedhe akkasumatti namoonni yoo san miidiyaan akkana tiktookiin hin dhufne namni keenya gara feesbuukiin dhufne jette makana wal lolchiisanii aarimanii wallahi dhugaa rabbii shayitichi surrifatee nama biratti argee hindu'e jechuun kufee dhaabatumaa rifatee kufee mana yaalaa muytaifa jumuurii kaakuno ijoolleen yaman jiran hin beekanii achitti nafseen isaa keessaa baate jechuun namni sun nama sheekati nama guddaa sheettaajuu jedhaniini. So maal jechuu barbaade namni sheekaa jara kenna yoo waan tokko isinitti himu amala ofii isinitti himu jalqaba irratti wanni beekuu qabdan. Yoo wanti kun halaala haraama jedhee sitti hime waan ofii isaatii uume sitti himaan jiru namni diin rabbii kophaa qabu tokko. Diin rabbii kitaaba hadiisa rabbii kakara'eef diin rabbii sitti himaara malee amala ofii sitti himaan jiru. Tokkoffaa dhaloonni ammaa kun akkasitti accept godhuu qaba. Amma sheebbayaan asli tiktookiin fayyadamin tiktookiin haraamaa jedhee yoo ofii fayyadame maftuuno diin rabbiin natti hime ani yoo ta'een fudhadha inni yoo fayyadamellee dhimma isaati waan barate natti hime. Tokkoffaa akkasii fudhachuu qabdan. Sinigalee akkasitti fudhanna. Namni waa beeku yoo sitti nama abbaa fere yoo namni durriyyee fere kaadiisa beeku natti hime wallahi irraa fudha. Because ati maan qajeelle ati maan akkana hin taane hin jedhuun waan beeku natti hime waan ani hin beekne natti hime waan ta'eef tokkoffaa karaa kanaan haa laallu. Inni lammaffaa mootu ustaaza kennaa akka yaadatti ka'anis ustaaza kana galti kiyyarallee hin dhufanii du'aayilee naa godhaa turanii gaafa maazariin dhukkubullee baay'ee booyanii nama garaa laafuudha isheen kun nama yoo du'aayii nama godhu booyee du'aayii nama godhuudha. Ansamooni ustaazota isatti dhiyaatan illee Abu Sabraddiin faallee karaa keessaa bilbilee gaafataa ture. Nama sheemmuusaa su'aalaa irratti qara'eedha namni kun nama jabaadha. Nama jabaadha. Nama jabeeffamuu qabu. Akkaataan itti inni jabeeffamu mootu akka girrisaan kun koomentii fi laayikii maali miira keessa galchee of keessaan baanetti osoo hin taane karaa darasoota isaa jabeessuutiin barattoota jabeessuutiin karaa ekonomiitiin karaa miidiyaa isaa miidiyaa tiktookii kanarraa miidiyaa islaamaa ijoollee islaamaa itti baratu tokko irratti dhiibbaa osoo godhanii warri isa qeequllee osoo nama akka ustaaz raayyaa nuu ta'e nama akka baabaa kennaamin ibroo nuu ta'e nama akka ustaaz ahmadii jabal nuu ta'e nama akka ustaaz ibsaa hasan nuu ta'e jechuma malee dhuguma dabbi yoo dubbanne dhaloonni keenya ka ammaa kunillee sheeka ka jibbu jiru ka sheeka xiqqeessan jiru riyaalitii ma isinitti maal mee amma akkuma qoosatti nama
baabaa amin ibroo tuqu yoo maraataa ta'e malee hin agarre. Kanaaf ustaad ibsaa kunoo dirruma isaaniiti sheekota kaawwanii gan nama hiriyyaa kennatti ijoolleedha nama isaan tuqu agarre. Because maal barbaada warri waaqeequ kunillee maaliif akka hiriyoota isaanii kana hin taane akhlaaqni afachuka yaada fixadha akkasuma akka gaafititti yeroo gaafii gaafatan wallaalanii xiqqeessa waan ta'eef bazii aangilin bittirraddu karaa kanallee warra negatiifi yoo fudhatanii isaanillee amma jaalalli isaan amma akkatti isaan ho'ise kunillee dhugaan hanni kun nama diin keessa ture nama barsiisaa ture jaalala fagootii jaalalli fagoo dhugaadha nama maraacha kanaafi waan kanatti malee hundi ka isaan akka diinummaa tokko laalatti hundi jibbu ka jaalatus hin jiru ka itti naafullee jira. So kanaaf tokko fartu ustaaza kiyya baga rabbiin isin dhaqqabe lammaffaarratti mootu rabbiin haadha manaa teessan halaala teessan yeroo gabaabdutti walitti naa fidu sadaffaarratti mootu an akka ilaalcha kiyyaatitti ka jaalalli osoo kompeer wal godheenatti tola nama yeroo baay'ee gaafa isaan nikaa godhataniiti isaanumaa faarsu arga malee mucayyoo san inuu hin beeku dhiyoo kana koomentii kee jalatti gaafannaan ijoolleen sheernatti godhanii arge malee nama jaalatu tokko si jaaladha jedhiinin dhugaadha. Amantii teenya keessa jirtu sun dhuga jaalala ibsuufin moor isilleen isinii ibsuu qabu like Hamza in the ashitti jechuun bakka isi atillee jaalannaan isilleen si jaalala jechuu qabdi akka girrisaan afaan isinirraa qabatu jechuu barbaadani akkuma yaadatti hundumaafuu baga rabbi isin dhaqqabee baga hawaasa keessanitti deebitanii ganaa waan baay'ee isinirraa barachuu feena nu amma dheengadda qalbiin nu badaa turte dasraanuu waliin dubbataa turre mucayyoon immoo bismillah akka hirimaa fi wanni hunduu jette akkuma nama bakka nama wannoo tokko goote gaarii miti gidee isin bootan isin wajji booyuu qabdi jechuudhumaaf akkana moo jettanii atillee booyi jettanii booda akka dubbii biraa natti hin finne dhugama waan natti mul'ate dubbadhee bira taraa jaalalli miizaanaawii ta'uu qaba wal madaaluu qaba jaalalli asli waan tokko ban qabne jira mucayyoo lubbuu caalaa jaalatti halkanii guyyaa waa'ee isaa dubbatti osoo dubbannu negatiifi keessa hin seennu mucayyoon si booyuu qabdi si maaree ta'uu qabdi bakka jettu mucayyoo amman beeku jettee ta'uu qaba yeroo malee booyuu qabdi jenne isaanuu booyuu qaba nama booda. No, waan akkasii miti dubbiin qoosaa keessa seennu aslee kan dubbii lubbuuti. Kanaaf Sumayyaa Tasfaayyaa itti fufi. Barreeffama isin kalee barreessite isaaf nama 4,000 waliin laayikii godhe Facebook asii jala dayitee ilaaluu dandeessa. Booniyyeen tala shawaa ja'a. Facebook asii sarchuu godhe follow godhin. Walqixa ani ustaaz Sumayyaa beeka warra Dubaay keessaa nama baay'ee jaalladha. Isin beeku jirti Dubaay miti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم في أخي سنة وندي كيسانو؟ جرى والله اسمي كمت. جرى الحمد لله رب العالمين. بقى جرى. تاتي والله وسما جنو دبنتون ديمت بايدك كوشين والفاتة. حقيقة دبتشو رفي أستاذة كينيا اللي نبيكا شير أن سولت رفي يعني كم نوال بيكنا نتي. قروبا كانت تاني وانتين جروكا بوكيستي. Tokkoffaa namni kamiyyuu of ta'ee jiraata malee nama ta'een jiraatu. Bultii namaa keessallee dammoo sooshaal miidiyaa miti namni sadaffaan iyyuu galuu hin qabu. Nama lama gidduutti bultiin jireenyi sooshaal miidiyaati. Jaartii ofii faarfachuun haraama moo halaala ka jedhu wanti irraa beeku hin jiru. Namoota meeqadha dubartii 4-5 qabatee haadha manaa ofii kan obsu jechuudha. Dhiira irratti yaani haadha manaa ofii ittiin boonuu kan hin dandeenye namoota baay'ee beekna. Ka jireenya dhuunfaa yookaan ammoo masruufaaf jecha kan ishee barbaadan jechuudha. Bakka kanatti garuu ani wanti jechuu qabu tarii ustaadni keenyallee yaadoo gongoranii inni barsiisaa jiru akka hadiisaaf quraanatti malee akka kiyyatti bulaa ka jedhu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Ustaadni kamiyyuu fakkeenya sheeka keenya yookaan ammoo aalima keenya tokko beekamaan tokko bahee osoo badii dalagee inni namaadha. Nama ta'ee kan hin dogongorre hin jiru nama ta'ee kabadii hin dalagne hin jiru. Garuu waan beekamuu qabu keessatti booniin kaleessa nama amantaa kiristaanarraa islaamummaatti dhufteedha. Garuu moo isheen kaleessa dubartoota amantaa islaamaa keessatti dhalatan caalte nama masgida rabbii ijaareedha. Yaa ta'uutiin malee gaafa isheen masgida rabbii ijaarra jetteetu uummata fuulduratti baatee kadhattu sanii inni sun ajandaa ta'uu didee isa san sheerii godhuu didanii heerii irratti hirmaachuu didanii dogongora ishee takkaa lama yookaan barreeffama isheenii
poostii gootu irratti duuluun xiqqoo isheen ulfaata. Intalti kun garuu jabeeffamuu qabdi. Bakka kanatti dammoo ustaanni kan keenyallee ani haqiiquman dubbadhaa sadarkaa kanaanillee wal gahuun gaarii miti maaliifi tokkoffaa barsiisaa amantaati. Lammaffaa irratti dammoo tarii akka kiyyattis bulaa jechuu baatu namni akhlaaqa namaatirra haala namaatirra waa baay'eedha ka baratu jechuudha. Amma barsiisaa kiyyarraa tokko wanti nani jaaladhu barsiisa waggaa tokko irratti baradhuun qaba. Amala isaan irraa jaaladhaa jechuudha. Kanaafuu namni kun amala badaa qaba jechuu koo miti. Wantootuma tokko irrattuu mijoo kan hin jaalataa qulqullummaa qaba. Nama qulqulluudha sharrii hin qabu. Amala isaanii tokko keessaa garuu ustaanni keenya amala xiqqoo ishii ariifatanii muudamuu wayitu jira. Amala san inshaalla keessanis sirreeffadhaa neeni irra namoonni keenyallee dogongora isaa xiqqoo kana baastanii raawwattanii to'aa jeddaan hin godhatinaa dubbiin tun osoo asumarratti dhaabbatte intala kanallee jabeessitanii isallee jabeessitanii inshaalla rabbiin galmaan isaan yaa ga'u dhuma keenya rabbii yaa milkeessu bultii immoo miidiyaa irratti hin taatu laala wanti bultiin miidiyaa irratti baate wallaahi inni dheerattu yeroo gabaabduutti dhaabbatti jireenya dhuunfaadha jireenyi sooshaal miidiyaa dammoo nuufis onnee keenya keessaas jirta mataa keenya keessaas onnee keenya keessaas jirta mataa keenya gubbaas jirta kabajaa guddaa sii qabna arraas boruus eenyu olittillee si laalla eenyu olittillee si bira dhaabbanna jaartii ta'e yeroo gabaabasiifna hawaasni keenyaas kana beekuu qabaa galatooma ummanni oromoo hundi keessan warri itti duultanis galatooma warri itti hin duulinis galatooma warri kabajanis warri kabajaa irraa buusuuf tattaafattanis galatooma garuu akka nama kabajaa guddaa qabutti ilaala ka amma dura caalaa kabajaan isaa dabalamee akka jirus isin hubachiisuun barbaada akkanas irratti galatooma wanti keessanii obboleessa kiyya gara sagantaa ta'etti deemuu dandeessa Mahamad keenya guyyaa gaarii siin jaa warri carraan kanatiin dhiifama oomanii obboleessa kiyya faana amma dhufanii guutee deemuu dandeessa saasa keenya so akkasii Ali Umari jira Omani jira Coba waan qabaasa carraa carraa yoo duwwaan dhaammatan qabatan haa kannatan yaa ayyaasle عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam. وإلى دامتهم بربادو أني وأنا كنما توقعت كنما صاحبة أستاذ محمد بيانيتي وأنت كواني شو برباد أما كان دور اللي جاي قافا تربي دبرت. ما كان يقومين إنجر تواسر رأيه يو برسك أواتيف ماله. لا كومين إنجر كومين ميت أنا صاحب ساتي واحد ساتي نما كمان لسه بدياتو. يا وان أسد بتامو أبوسن ندو بتا وان